Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa iddoo isin jirtan maratti isin akka qabu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun EMN Plus sagalee dhalootarraa torbaniin gara keessan kan geessisnu qophii egereetiin dargaggoota waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'annaa guyyaa irraatis dhimma tokko irratti mari'achuuf dargaggoota qabaddeetiin kan hin jiru. Egaa dhimmi irratti mari'annu immoo waggaa waggaadhaan baatii sadaasaa goma dhufuu nama hunda biratti wanti yaadatamu ni jira. Hojiin duula qulqullinaa ni geggeeffama jechuudha. Duulli qulqullinaa sadaasa keessa geggeeffamu kun maali? Seenduubni isaa maaliin wal qabataa waan jedhu ni kaasna. Egaa dhalli namaa akkuma waan qulqulluu waan mijataa ta'e soorachuu barbaadu, uffata qulqulluu ta'e uffachuu barbaadu, naannoo isaa qulqulleessuu irratti maal fakkaatu? Finfinneen gama qulqullinaatiin maal fakkaatti waan jedhus ni kaasna. Aga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya dargaggoonni waliin mari'annu Dassaalenya Asnaaqee, Masaa Yaalamu akkasuma Taaddasaa Abdiisatii isaan waliin turtii taasisna. Yeroo keessan qaalii qabdannuuf qooddanii nu waliin turtii taasisuu fi ayyamamoo waan taataniif maqaa daawwattoota EMN Plusiin anaa dhufuuf isiniin jedha. Tole guddaa galatooma ulfaadhaa jalqaba irratti baatii sadaasaa fi qulqullinaan wal qabatee ka'umsa marii keenyatiif akka ta'u qulqullina akkasuma baatii sadaasaa akkamiin ibsitu? Dhuunfaa keenya irraa kaanee akka biyyaatti qulqulleessuun keessattuu immoo jijjiiramni kun erga dhufee booda bakka hundatti akka biyyaatti bakka adda addaatti qulqullinni baay'ee akka adda ta'een hojjetamaa jira. Jiini kunis immoo isa laallatee sirriitti dargaggeessas ta'ee manguddoowwan ta'ee hundumtuu qulqullinni akkaataa kamiin akka kabajamu sadaasni kun keessattuu akka biyyaatti addadha. Kanaaf sadaasni qulqullinaaf yeroo hunda akka yaadannoo haa ta'u malee sadaasni yeroo hunda qulqullina qofa otoo hin taane hundumti keenya maal nurraa eegama kan jedhu ilaalleetti deemaa jirra jechuudha. Akka addunyaatti 1914 hanga 1918 kana waraana addunyaa tokkoffaa keessa hawaasni addunyaa yeroo itti gammadee duulli yookiin immoo waraanni sun dhaabata jedhamee yaadametti otoo hawaasichi gammachuu keessa jiru vaayirasiin influensaa jedhamuun ka'ee gara biyya keenyaatti 19 naannoo 11 yerootti daandiin baabura lafa hojjetamu isa wajji wal qabatee gara Itoophiyaatti galee yeroo sanallee akkuma carraa hawaasni addunyaa kanaa itti miidhamaa ture haga du'aafis illee ga'ee ture. Ta'us bara gara Itoophiyaatti galee sana dhukkuba baaburaallee jedhanii hawaasichi yerootti maqaatti moggaasan ture. Haa ta'uyyuu malee dhibee sadaasaa jedhanii sadaasa keessa waan ta'eef sababa kanaaf dhufe jechuudha. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa naannoo bara 1918 keessaa weerara hamaa yookaan dhibee hamaa influenza Spanish flu yookaan influenza lubbuu namoota hedduu akkuma addunyaatu galaafatetu ture jedhama. Sana wal qabatee akka biyya keenyattis akka Itoophiyaattis lammiileen yookaan namoota hedduudhaan lubbuun isaanii kan darbee ture magaalaa Finfinnees akkasuma. Kanaaf immoo dhibeen sun yeroo sana baatii sadaasaa keessa waan mudatee fi hawaasni balfa naannoo isaanii jiru gubuudhaan uluudhaan dhibeen kun haara kanaan bade jechuun bifa sanaan kan isaan kabajaati asin ga'ani. Yeroo ammaa kanas ammoo duulli qulqullinaa yookiin immoo hojiin qulqullinaa kun dhalootatti akka darbuuf hawaasni naannoo mijataa akka jiraatuuf aadaa ta'e itti fufeeti kan jiru. Qulqullina naannootiif guyyaan qabamee waggaa waggaadhaan beellamni qabamee duulli qulqullinaa bifa kanaan geggeeffamuun isaa faayidaa maalii ni qabaata? Faayidaan isaa hedduudha. Tokkoffaa gama fayyaatiin fayyaa keessatti hawaasni naannoo isaa yoo qulqulleesse duulli qulqullinaa akka baramu taasisaa hin aadeffatama. Dabalataanis immoo kana darbaa hawaasni naannoo isaa qulqulleessa jechuun jaalala naannoo isaa akka qabaatu taasisaa. Jaalala naannoo yoo jennu immoo jaalalli biyyaallee asirraa ka'a jechuudha. Kanaaf hawaasni xiqqaa guddaan dargaggeessi hanga maanguddootti takkaa bahee gaafa qulqullina kana irratti hirmaatu jaalala biyya isaaf qabu irruma jireessa yerootti agarsiisu jechuu dandeenya. Erga seenduubee isaa gana xunne gara magaalaa Finfinneetti yoo dhufne
Magaalaan Finfinnee qulqullinni ishee kaleessa dheengaddaa akkam turte? Har'a hoo maal fakkaatti? Magaalli Finfinnee dheengadda wanta akka hammaa kana nama hawwatuu fi bakka hawwataa tokko hin qabdu ture. Balfoonni garaagaraa magaalaa keessatti bakkuma taa'an ture. Namoonni qulqullina magaalattii seeraan eegan turre. Hamma yoo fudhanne magaalli keenya magaala bareedduu miidhagduu bakka hawwattuu tiifta koroonni miidiyoonni garaagaraa magaalaa kana keessatti irratti socho'anii waan gaarii hojjetantu argamaa jira. Kan duraarraa garaagarummaa hedduu qaba. Wanti dura turerraa hamma baay'ee fooyya'insaa fi sadarkaa biyyoota guddataniitti illee yerootti waamamaa jirtudha biyya keenya waan ta'e qulqullina kan ta'e baay'ee sadarkaa guddaadha jirti. Kaleessa qulqullinni magaalaa Finfinnee sadarkaa magaalaa Finfinnee hin madaalu ture. Har'a hojiin hojjetames ni jira magaalaa bareechuudhaaf sana cinaatti qulqullinnis fooyya'ee jira magaalaa Finfinnee bareedduu taatee jirti. Itti fufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya baatii sadaasaa akkasuma qulqullina jennee dargaggoota waliin marii taasisaatii jirra. Marii keenyas dhimmoota garaagaraa kaasaatii jirra. Gara masaa dhufeetiin jira. Hawaasa bira kan jiru maali? Qulqullinaan wal qabatee namoonni hojjetanii jiru ilaalcha jedhu saniitu jira. Isaan qofaan magaalaan takka bareeduu ni dandeessi. Naannoon jireenyaa tokko isaan qofaan mijataa ta'uu ni danda'a. Qulqullinni yeroo hin qabu yeroo hunda jechuudha. Kanaaf qulqullinni naannoo irraa kaasee mana irraa kaasee yeroo hunda maaltu dhufa yookiin dhibee dhufa jecha otoo hin taane qulqullinni akka biyyaatti akka namaatti barbaachisaadha eenyumaaf jechuudha. Kanaaf qulqullinni isa mindeeffamee hojjetu qofa otoo hin taane bakka adda addaatti yeroo sochaatu qulqullinni wanti itti fayyadamu tokkollee bakka itti gatamuu fi bakka itti kaawwamuu addaan ba'uu qaba eenyumarratti jechuudha. Kanaaf isa mindeeffamee hojjetu bichaa otoo hin taane qulqullinni xiqqaarraa haga guddaatti qaama hundarraan akkuma fakkeenyaaf biyya keenya kana dursa akkuma beekamu hin beekna magaalas ta'ee baadiyyaa keessattuu magaalaa Finfinnee kana gisee argitu gadi baatee fayyaa galuu hin dandeessu qulqullinni hin jiru jechuudha. Bakka adda addaatti wantoonni fooliin adda ta'e sitti dhufa dhibeen adda addaan dhufa. Har'a garuu mootummaa keenya yeroo ammaa kana jiru qulqullinni akka biyyaatti eessuma irrattuu akka barumsaatti illee ta'e bakka adda addaatti wantoota nama daawwachiisuu yookiin immoo nama ofitti butu kan argaa jirrudha. Kun immoo barumsa guddaa dhaloota duuba jiraniifis namoota amma jiraniifis biyyattii keessatti qulqullinni jiraate dhibeen adda addaa kan jirre akka godhamu taasiseera. Kanaaf qulqullinni warra mindeeffatee hojjechuu qofa otoo hin taane hundumarra nama ta'ee kan socho'aa jirutti qulqullinni isa barbaachisa jechuudha. Magaalaa Finfinnee yoo fudhanne kanaan dura lageen hedduutu jira magaalaa Finfinnee keessa. Akkasuma manni moofan tureera naannoo lageenii kanneen jiranii jiru. Namni balfa karaa seera qabeessaan iddoo barbaachisutti gatuurra halkan dawoo godhatee wantoota garaagaraa naannoo lageen kanneen itti gatuutu jira. Namoonni achiin ba'anii galanii dhibee garaagaraatiif saaxilaatti turee jira kanaan dura. Ammatti garuu hojii misooma koridariis ni jira. Kanaanis wal qabatee namni iddoo bashannanaa yookiin iddoo aara galfii namootaaf qophaa'e taa'ee wantoota garaagaraa yoo fayyadame wantoota balfaaf qophaa'an kana agamitti fayyadamna waan jedhu sana kaasna. Magaalli keenyi magaalli Finfinnee keessattuu adda dureedha hojii qulqullinaatti jechuudha. Yeroo ammaa kana kan kana duraarraa jechuudha. Kanaaf keessaafuu lageenii fi iddoowwan garaagaraa laftillee yerootti magariisa ta'eedha kan mul'achaa jiru. Kanaaf immoo bakkeewwan hundiyyuu bakka oolaniif ta'anii mul'achaa jiru. Keessaafuu namoonni yookiin immoo nuyi akka jiraataatti iddoowwan bashannanaaf oolan akkasumas immoo iddoowwan balfawwan adda addaa hin barbaachifne akka keewwaman ta'an hedduu jiru. Baay'inaan garuu ammatti iddoowwan isaaniif madaalan yookaan immoo iddoowwan balfi garaagaraatti kaawwamuu danda'an namni itti fayyadamee yerootti kaa'aa jiru hin argina. Yaa ta'utu garuu hanqinoonni jiru jechuudha. Namni iddoo bareedaa iddoo mijataa ta'e taa'ee aara galfachuu barbaada yookaan boqochuu barbaada qilleensa gaarii fudhachuu barbaada
Kanaan wal qabatee ammoo wantoota garaagaraa ni fayyadamna. Yeroo fayyadamne kanatti ammoo akkuma iddoo bareedaa teenyee yeroo gaarii dabarsine sana magaalaan takka yoo bareedde anaa fi maqaa gaarii biyya sanaatii fi kanaafiyyuu akkuma iddoo gaarii kana taa'ee fayyadamee iddoo kana ammoo qulqulleessuun qaba. Waan fayyadame kana ammoo iddoo balfi itti gatamu kanaaf wanti qophaa'ee ni jiraachi kaa'uun qaba waan jedhu kanaan wal qabate taaddeen jalqabarra kaasuudha yaalee ture. Hubannoon gama kanaan jiru maal fakkaata? Dhugaadha. Haalli hubannoo dargaggootaatti wal qabatee wanta amma jiru xiqqoo fooyya'insa qaba. Fooyya'insa qaba yoo jennu kanaan dura namoonni barmaatilee balfa kana bakka gaarii bakka isaan malee kaa'an hin turre har'a garuu dargaggeessi keenya hubannoo garaagaraa edda mootummaa jijjiiramaa kanaati haalli tokko haalli biqiltuu dhaabuu haalli qulqullinaa hunduu dabaree isaa toora isaa eeggatee yeroo isaa fi sa'aatii isaa irratti waan hojjetamuuf yerootti dargaggeessi keenya hubannoo isaa fudhachaa jira. Fudhatees jira. Irratti hojjechaa jira jechuudha. Garuu gahaadhaayii hubannoon kun guutumaa guututti ta'eera yoo jenne xiqqoo hanqinni hin jira. Yeroodhaa gara yerootti hubannoo fudhachaa barumsa fudhachaa wanti balfichaaf malu qodaan garaagaraa daandii irratti bakka deemnu irratti amma sababa koriideraatiin kaa'amee jira. Achitti akka fayyadamu waa gaarii argaa jirra jechuudha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Magaalaa biyyoota guddatanii yoo fudhanne hubannoo irratti hojjetameen jireenya fi mijooftuudha magaalaan sun jedhamee hawaasni kan kaasan. Wanti hundi uumamaan akkas hin kennameef osoo hin taane hojii namarratti hojjetame hojii sammuu namarratti hojjetame hojii hubannoo mutiin waan ta'eef akka biyya keenyattis duula qulqullinaa jedhamee waggaa waggaadhaan baatiin Sadaasaa guma dhufu umurii torbee tokkootiif Sadaasa 12 irraa eegalamee wanti hojjetamu ni jira. Kanaan wal qabatee ammoo waloodhaan ta'anii qindoominaan magaalaa keessa jiraatan qulqulleessuu naannoo keessa jiraatan jireenyaaf akka mijataa taatu taasisuu yookaan hawwataa taasisuudhaaf hojiin hojjetamu ni jira. Garuu ammoo biyyoota birootti haalota garaagaraatiin balfa kanas kan dhabamsiisan duulli qulqullinaa kun umurii torbee tokkootiin yookaan Sadaasa 12 qofaan galma barbaadame gahuu ni danda'a. Yeroo hunda Sadaasa 12 eegdee keessattuu haalli amma magaalaa kana keessatti ta'aa jiru faana ol bukkin deemu nama akka kootte jechuudha. Maaliif magaalaan kun amma akka addunyaattuu bakka guddaatti ilaalamaa jirtu qulqullinni ishee irra jirtu jechuudha. Garuu uummata bira gizee geessu waa baay'ee ta'a. Bakka fayyadamutti waa tokko yeroo fayyadamu yaa'u uummata bira barumsa tokko kennamee fi bakka hundatti qulqullinni akkaataa kamiin akka itti fayyadamu uummata bira ogaamee uummannis bareedina amma magaalaa kana keessa jiruu fi qulqullina magaalaa kana keessa jiru argee jijjiirama isaa akkaataa kamiin akka itti deemu bakka hundatti otoo itti kennamee fi itti deemamee bareedaadhaan yaada. Garuu ji'a Sadaasa eegdee magaalaa kana qulqulleessinaa fayyaa keenya eegganna kan jedhu suni akka biyyoota qarooman faana deemuudhaaf xiqqoo rakkisaa ta'uu danda'a. Sababni isaayyuu Sadaasa 12 bichaa miti kan qulqullinni kan eeggamu qabu. Ganamaa kaasee aga galgalaatti maatii kee irraa kaastee ijoollee kee irraa akkaataa kamiin magaalaa keessatti yookiin immoo akkaataa kamiin qulqullina isaa eeggatee akka jiraachuu danda'u yeroo hunda barsiisuudha. Qulqullina jechuun Sadaasni waggaa waggaadhaan dhufa balfi immoo guyyaa guyyaan madda. Kanan jedham. Kanaaf yeroo hunda Sadaasa bichaa eegnee qulqullina waa'ee qulqullina beeksisuu yookiin immoo waa'ee qulqullina barsiisuun Sadaasni waggaatti yeroo tokko dhufa. Qulqullinni immoo yookiin immoo dhibeen adda addaa yookiin immoo wantoonni itti fayyadamnee bakka adda addaatti gatuu dandeenyu Sadaasa bichaa eegee miti jechuudha. Wantoonni gannu sun daqiiqaa keessatti yookiin immoo sekeendii keessatti dhiboota adda addaa irratti fiduu waan danda'aniifu kun Sadaasa 12 bichaa eeganee qulqullina ofii eegamuudhaaf akka biyyaattis akka namarrattis dhibeen adda addaa dhufuu danda'a waan ta'eef Sadaasa bichaa eeguu hin qabnu jechuudha nama. Magaalaas haa ta'u baadiyyaa keessumaa magaalaan iddoo qulqullinni jiru jedhamee yaadama. Baadiyyaas yeroo ammaa kana xiyyeeffannoon kennamee hojiin irratti hojjetamu ni jira. Garuu ammoo magaalaas haa ta'u baadiyyaa naannoo qulqulluu ta'e magaalaa qulqulluu taate idduma jireenyaaf jiraannu iddoo jiraannu qulqulluu taasisuudhaa fi aadaan qulqullinaa kun baadiyyaattis magaalaattis akkamiin aadaa ta'uu qaba waan jedhu sana kaasna.
Keenyi magaalli Finfinnee kanan dura ture sana irraa jijjiiramte yeroo ammaa kana magaalaa bareedduu magaalota biyya keenya keessa jiraniif akkasumallee magaalaa addunyaatiif bakka baay'ee miidhagaa taatee jirti. Kanarraa ka'uudhaanis immoo akkuma biyya keenyaatti yoo ilaalle iddoon hundi kan jiraatu hawaasa qulqullina naannootiif immoo fakkeenya guddaadha jedhanii amana akka kiyyatti akka dargaggeessa tokkotti. Kanaaf baadiyyaanis magaallis fakkeenyuma Finfinneen ammatti kaleessa irraa bakka mijataa hawwataa jireenya dhala namaatiif qulqullina barbaachisan guuttatte kana iddoo hundatti yoo mul'ate jireenya hundumaaf iyyuu hunda galeessa yaada. Kana alatti garuu yeroo kanatti baadiyyaas haa ta'u magaalaas fayyaan nagaadha. Fayyaa yoo jiraate kan namni tokko hawaasni tokko biyyi tokko nagaa argatu. Nagaa yoo jiraate immoo oomishaa fi oomishtummaan dabala. Kanarratti hawaasnis beekee mootummaanis guyyaa tokko yookaan immoo duula torbee tokko duula sadaasaa qofaan odoo hin taane tarsiimoo keessa galchee hawaasnis immoo aadaa ofii qabu safuu ofii qabu keessa galchee yoo fayyaa isaarratti hojjete yoo qulqullina isaarratti hojjete baadiyyaan magaalaan fayyaa buleessa ta'a jechuudha. Kun immoo karaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Balfa jedhamee kan yaadamu sammuu namaa keessatti waan ta'eef balfi ba'uu kun iyyuu immoo bu'aa garaagaraan ni qaba. Balfi gogaa fi balfi dhangala'aan jiru. Balfi goggogaan immoo deebisee waa adda addaatti akka oomishamuu danda'u. Akka fakkeenyaatti pilaastikoonni garaagaraa deebi'anii uffata adda addaa akka oolan akkasumallee balfi dhangala'aan immoo gara baadiyyaatti yoo fudhanne akkaataa inni itti lafa gabbisullee kana hawaasni yoo bare balfumti sunuu faayidaa waan qabuuf waggaa keessatti sadaasa qofaa odoo hin taane oolmaasaa guyyaa guyyaatiin wal qabata waan ta'eef jiruu jireenya isarraallee akkaataatti bu'aa argatu yoo kun hubannoo hawaasaa mootummaanis hubannoo kana yoo kenne baadiyyaa magaalaatti hawaasni balfuma sanarraayyuu bu'aa akka argatu miidhaa qofa miti isa jedhu. Taaddeen kaasuudhaaf yaalee ture akkaataa dhabamsiisa balfaatiin wal qabatee biyyoota hedduu yoo fudhanne biyyoota guddatan yoo fudhanne balfi ni madda. Balfa sana garuu riisaayikil godhanii faayidaa garaagaraatiif kan isaan oolchanii biyya keenyatti muuxannoon akkanaa darbee ni jira. Biyyoota guddatan yoo fudhanne fakkeenyaaf waan sooratan dursanii keessa waan qulqulluu namni ta'e kan sooratamu kuduraas yoo fudhanne fakkeenya muuza yoo fudhanne qolasaa yookaan gubbaasaa sana gannee tan keessaa qulqulluu isaa sooranna. Biyyoota guddatan keessatti hedduun isaanii muuxannoo achi jiruun osoo waan qulqulluu sana sooranne erga wanta qulqulluu fi wanta balfa ta'u sana adda baasaniin booda balfa sana dhabamsiisaniit gara soorata isaaniitti deemanii. Kana jechuun xiyyeeffannoo isaan qulqullinaaf kennan olaanaadha jechuudha. Akkasumas biyyootuma akka Jaappaan fa'aa yoo fudhanne yoo dogongoroo baadde tapha waancaa addunyaa kan Kwaataaritti gaggeeffamee ture irratti Jaappaan irraa achi dhaqan deeggartoota garuu namoonni istaadiyeemii keessatti wantoota garaagaraa fayyadamanii yeroo isaan gatanii turanitti wantoonni sun hin barbaachisan qulqulluu magaalaan kun yookaan istaadiyeemiin kun qulqulluu ta'uu qaba. Boruus taphni biraa ni gaggeeffama jechuun bifa fakkeenyummaa qabuun kan isaan hojii isaa irratti hirmaatanii turan. Kana jechuun maali? Aadaan qulqullinaa keessumaa aadaan qulqullinatti hojjechuu dura irratti hojjetame jechuudha uummata sana. Kanaan wal qabatee akka biyya keenyatti akkamiin aadaa ta'uu qaba. Akkuma kooriidariin magaalaa kana keessatti hojjetamaa jiru yookiin immoo akka biyyaatti hojjetaa jiru kana uummatas barsiisuu qabna. Amma bakka hundatti yeroo arginu bakka hundatti bareedinni fi qulqullinni hojjetamaa jira. Garuu hanqinoota baay'een immoo uummata bira jira. Mootummaan fakkeenyaaf bakka hundatti yeroo qulqullina hojjetu fakkeenyaaf wanti bishaan keessaa dhugu pilaastikii yookiin haayilaandiin eessatti akka gatamuu qabuu fi
wantoonni an akka deebi'anii riisaakilii ta'an bakka sadiitti qoodamee ta'an karaa gubbaa irratti kan ta'aa jiru fakkeenyaaf bakka inni qulqullinni hojjetamee jiru jechuudha. Kana uummata keenyaaf bakka jiranitti aanarraa kaasee jechuudha. Barumsa kennameef akkuma biyya Jaappaan taate sun manni keenya ta'uu waan hin qabneef hin jiru. Garuu hamma barsiifnetti wanta sun argachuu hin dandeessu. Wanta biyya Jaappaan irratti argaa jirru sun asitti argachuu hin dandeenyu. Akkuma karaa maddiitti yookiin immoo kooriidariin biyyaatti hojjetamu sun uummata birattis immoo orienteeshinii tokko tokko kennuu fi waa'ee qulqullinaa wanti itti fayyadame eessatti akka gatamuu qabu uummata keenyatti akka biyyaatti barumsa tokko tokko akka kenneef qulqullinni yookiin immoo biyyoonni guddatan tokko kan irra ga'uun keenya wanta namnedha. Inni guddaan uummataaf bakka isaan jiranitti akkaataa itti fayyadamuu qaban barsiisni yoo ta'e nutis fakkeenyota akka biyyoota ormaa ta'uu dandeenya. Kanaaf yeroo hunda bakka tokko tokkotti yeroo sochaanu namni tokko waa tokko irraa fayyadamee akka calliseetuma gad darbata. Keessattuu uummanni bakka baay'atutti otoo maddii isaa jiru bakka itti gatuu qabu otoo argaa jiru calliseetuma itti fayyadamee isarraa qammanni iddoo sun waan deemu isatti fakkaata. Qilleensa akka bakka lamu yookiin immoo akka faalama qilleensaa irra ga'u hubannoo waan hin qabneef namoonni bakka deemanitti wantoota fayyadaman karaa gubbaa irratti wanta adda addaa godhanii darbu. Kana hubannoo otoo kennamee fi bakka hundatti akka biyyi bareedamaa jiru kana uummata keenyotas sirriitti hubannoo otoo kennamee fi jijjiiramni guddaan argama akka biyyaatti. Sadaasa qofa otoo hin eegin yeroo hundi qulqullinni maal eenyurraa eegala maal gochuu qabna kan jedhu sun hubannoo bakka hundattoo kennameef biyyi keenyas akkuma biyyoota guddatan akkuma amma argaa jirru kana bareedina ishii nama lama nama sadii miti kan biyyi miidhaguu danda'u. Akka jiraataa taatetti haga biyya sun keessa taatetti nama lama nama tokkorraa miti qulqullinni kan eegamu yeroo hunda gubbaarraa bicha eeguu otoo hin taane muuxannoo fudhatamee nama hundatti qulqullina biyya eegne fayyaa keenya fayyaa beelladootaaf wantoota lubbuu qaban hundaaf akka ta'u muuxannoo bakka adda addaatti kennuufiidha. Gara xumuraaf inni waan jirruuf dhimma qulqullinaa kanaan wal qabatee duula qulqullinaa kanaan wal qabatee kan osoo daballe kun inni hafee jira akkasuma carraa kanaan immoo dhaamsa akkasii dabarsuun barbaada wanti jettan yoo jiraate carraa xumuraas ni kenna. Yeroo hunda kan arginu magaalaa kana keessatti keessattuu naannoo tiraanspoortiin itti baay'atutti namoonni bakka baay'atanitti kan argaa jirru callisaniituma wantoota adda addaa gatu naannoo keessatti namoonni wanta adda addaatti fayyadamuu danda'an akka salphaatti gatu. Kanaaf uummanni keenya kan gochuu qabu amma keessattuu barri amma nuti keessa jirru kun dhiboonni adda addaa baay'achaa jiru waan ta'eef qulqullinni mana keessa qofa otoo hin taane alas gizee baanu maaltu nuquun nama qulqullinni waan jiraanne kan jedhu sunitti yaadee namni bakka socho'utti jechuudha. Akkaataa kamiin fayyadamu qaba wantoota keessaa nyaatamu keessaa dhugamu bakka itti gatamuu qabu gatamee burummoo wanti gatamu sun deebi'ee maal akka fayyaduu danda'u akka danda'u uummanni hundumtu bakka hundatti akkaataa sun otoo itti fayyadameedhaan dhaamsa dabarsan. Mootummaa yeroo kanatti qulqullina naannoo irratti fi miidhagina irratti hedduu hojjetaa jira. Kana wajjinis wal qabatee balfawwan garaagaraa dhaabbanni garaagaraa akkasumas namni dhuunfaa yeroo bakka hin barbaachisnetti akka inni dhangala'oo kan akka inni gatu godhan adabbiiwwan tokko tokko uumamaa jiru kuni cimeetti fufuu qaba. Mootummaanis hojjechuu duwwaa otoo hin taane isa hojjete sana immoo uummanni yookiin immoo qaamni yeroo akka qaama ta'eef akka hin balleessineef kun itti fufuu qaban jedha. Kana alatti garuu hojii qofa otoo hin taane mootummaan leenjiiwwan garaagaraa hubannoowwan garaagaraa hawaasaaf karaa adda addaatiin bakka hawaasni itti wal ga'uu danda'u akka fakkeenyaatti gara manneen amantii ta'uu danda'a afooshaa adda addaa irratti ta'uu danda'a leenjii hubannoo otoo kenname kana olitti qulqullinni naannoo hin eegama kan jedhu yaadan qaba. Yeroo keessan kaalii qabdan nuuf qoddanii dhimma duula qulqullinaa keessumaa saadaasaa akkasuma qulqullina wal qabatee hubannoo isin bira jiru waan hedduu waan nu qoddanii fi maqaa daawwattoota keenyaan irra deebiin guddaa galatooma ulfaadha isiniin jedha.
Gara xumuraaf inni jirra kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimmi qulqullinaa ana ilaallata, isa ilaallata, ishee ilaallata, hunda ilaallata waan ta'eef qulqullinni yoo jiraate wanti hundi jiraata, lammii fayya buleessa jiraachuu danda'a waan ta'eef baatii saadaasaa yookaan saadaasa qofa eeguu osoo hin taane dhimmi qulqullinaa dhimma guyya guyyaan irratti hojjetamuu qabu waan ta'eef hubannoon gama kanaan jirus irratti hojjetamuun dhaamsa qophii keenya kanarraati. Nu waliin turtanii waan nu daawwachaa turtaniif guddaa galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Torban ammoo dargaggoota kanneen biroo mata duree biraatiin qabannee kan walitti deebinu ni ta'a. Nama torbanii nu haa taasisu. Horaa deemanaa.